waliigaltee Somaaliilaandii fi Itoophiyaan dhimma hulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa irratti waliif ta'an sana jecha jabaatiin mormaniiti kan isaan jiranii. Pireezidaantiin Somaaliyaa Sheek Hassan Mohaammed waliigaltichi seera idil addunyaa fi hojimaata baratameetiin kan wal dhiitu akkasumas hin deeggaramnedha jedhanii jiru. Somaaliyaan waliigaltee kanatti mufachuun ambaasaaddar ishee Itoophiyaa jiranis gara biyyaatti waamtee jirti. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaandii taasisan kanas akka hin fudhanne asumaan ibsitee jirti jechuudha. Pireezidaantii Hassan Sheek Mohaammed yaada paarlaamaa biyyattii irratti kennan irratti amajjii 1 bara 2024 waliigalteen Finfinneetti raawwatame ta'ii haaraa fakkaatuyyuu wanta mudateen beekne miti. Raawwiin waliigaltee akka kana seera idil addunyaa fi hojimaata baratameetii wal dhiitaa jedhanii jiru. Dhaamsa Somaaliilaandiitiif dhaamaanis ni qabu. Pireezidaantichi Somaaliilaandii akkuma beekamu kan ofiin of bulchaa jirtudha. Beekamtii biyyummaa hin argatiin iyyuu malee biyyoota kaan irraati. Itoophiyaan beekamtii biyyummaa sii kennuu kan hin dandeenye taatuyyuu garaagartummaa keenya akkuma jirutti ta'e uummatni Somaaliyaa garuu isin waliin diinummaa hin qabu jedhanii jiru. Waliigalteewwan akka kana balaa qabaachuusaas ibsanii jiru pireezidaantichi. Kanaaf immoo akka fakkeenyaatti kan kaasan hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu ture waggootaan dura kana kaasanii jiru jechuudha. Itoophiyaa ilaalchisee waan isaan dubbatan ni jira. Akka hiree rabbii ta'ee biyya ollaatii jedhan walirraa baqachuu hin danda'amu mitiire. Kana kaasuun dhimmoota naannichaa rakkisoo ta'anii fi jijjiirama qilleensaa irratti waliin hojjechaa turreerra jedhanii wal danda'uun waliin jiraachuu malee rakkoo walii harbeessuu yookaan dhaadhessuu hin barbaachisu jedhanii jiru. Waliigaltee Itoophiyaa fulaa galaanaa argamsiisa jedhame kanaan ministeerri muummee Itoophiyaa immoo caba Itoophiyaa kan suphuu jedhanii guyyaa kaleessaas waaqa galateeffataniiti kan isaan jiranii. Kanumaan wal qabatee adda dukkaa jira dhimkan irraati keessuma Soomaaliyaa keessatti uummanni hogganooti namoonni adda addaa reakshin isaanii kennaa jiranii. Muummichi ministeera Soomaaliyaa Hamza Abdi Baarileen waan dubbatu qaba. Inni yoo yaada akkamii qaba? Inni jalqaba uummanni Somaaliyaa tasgabbaa'uu qaba jechuun waamicha dabarsee jira. Kana ani isiniif mirkaneessuu barbaadu biyya keenya ittisuudhaatiif tokkummaatiin ni dhaabanna. Lafa keenyarraati inchiin tokkoyyuu citee yookaan hin tuqamu yookaan nama biyya biraatiif dabarsamee hin kennamu jedhanii jiru. Kana qofa osoo hin taane dachee bishaanii fi daangaa qilleensaa Somaaliyaa kabachiisuutiif tokkummaatiin ni dhaabanna jedhanii waliigalteen Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti raawwatame akka fudhatama hin qabne kaasanii jiru. Gaanfa Afrikaa keessatti illee miidhaa akka qabaatuu fi birmadummaa Somaaliyaa irratti illee kan xiyyeeffatedha jechuun ministeerri muummee Somaaliyaa Hamza Abdi Baaree dubbataniiti kan isaan jiran jechuudha. Akkasumas dubbii himaa mootummaa Somaaliyaa illee waan dubbatantu jira asilee dhaggeeffannee deebinu. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa tallaabadani mid gardarra ah oo halis gelinaysa daris wanaaga nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daaladhacayay dhibaatooyin kala duwan waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madax banaanida gobonnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Tole dubbii himaa mootummaa Soomaaliyaa kan isaan dubbatanii tarkaanfii Itoophiyaan fudhatte kun biyya isaanii hedduu mufachiisee fi nageenyaaf tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaaf illee balaa akka qabudha kan isaan ibsan jechuudha. Dabalataatiin kun ifatti weerara walabummaa Soomaaliyaa irratti akkasumas birmadummaa fi tokkummaa Soomaaliyaa irratti gaggeeffamedha jechuun jecha jabaatiin kan isaan qeeqan jechuudha. Waliigaltee yookaan wal hubannaa Itoophiyaa fi Somaaliilaandii kana dabalataatiin dhaabbilee kan akka mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa IGAD fi liigiiwwan Arabaa dabalatee dhimma kanarratti akka xiyyeeffannoo kennan gaafataniiti kan isaan jiran jechuudha. Nageenya naannichaatiif rakkoo wanta ta'eetiif xiyyeeffannootti kennanii ilaaluu qabu. Seera idil addunyaas kabachiisuu qabu jedhanii jiru. Kanaaf dirqama isaanii akka isaan baataniif waamicha dabarsanii jiru jechuudha. Soomaaliyaan mirga daangaa ishee kabachiifachuu akka deeggaran dabalataan immoo Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka godhaniitiif waamicha dabarsanii jiru. Kunis immoo Itoophiyaan akka seera idil addunyaatti daangaa ishee keessatti qofa akka socho'uuf hojjechuu qabdu dhaamuun kan isaan ergaa isaanii dabarsan jechuudha. Asilee kagam Soomaaliyaa dhageenne Itoophiyaan eegi kalee wanti biraa ka dubbatam jira. Waliigaltee kanarratti bal'inaatiin ifa ta'uu kan qabu tokko kallattumaatiin Itoophiyaan hulaa galaanaa fudhatte yookaan argatte osoo hin taane leezii yookaan kiraatiin waggaa 50 turuun kan isheen waliigaltee kana argeesse jechuudha. Waliigalteen kunis amma hojiitti hin hiikamne aduu ji'a tokko keessatti hojiitti akka hiikamu gorsaan dhimma nageenya ministeera muummee Abiy Ahmed kan ta'an ambaasaadar Reedwaan Huseen dubbatanii jiru. Dabalataan Itoophiyaan Somaaliilaandiif maal kenniti kan jedhu ilaalchisee daandii qilleensa Itoophiyaa daandii guddichadha Afrikaa keessaatti akkuma beekamu akkasumas immoo Itiyoo Telekoomii keessaatti sheerii yookaan qooda qabaachuu ni dandeessi bakka buufata yookaan hulaa galaanaa Itoophiyaatiif kennitu jedhanii jiru.
Dabalataatiin Itoophiyaan buufata waraanaa naannicha irratti ni ijaarti. Buufata waraanaa sanaa fi buufata doonii sana gidduu immoo bu'uuraalee misoomaa akka hojjettuu fi waliin akka itti fayyadaman Ambaasadar Reedwaan ibsanii jiru jechuudha. Garuu Itoophiyaan Somaalilaandiitiif beekamtii kennitii kan jedhu irratti ammatti Itoophiyaan ifatti wanta dubbatte hin qabdu jechuudha. Amma wal hubannaadha kan mallatteessine waliigalteen hojiitti hiikamu immoo yeroo kan gaafatu ta'a. Garuu dhimmoonni tokko paarlaamaa Itoophiyaatiinis dhiyaatanii raggaasifamuu qabu jedhanii jiru. Marii wal fakkaatan hulaa galaana adda addaa argachuuf Itoophiyaan Eertiraa wajjin jalqabee bakka ta'e irra gahee dhaabbatee jira jedhaniiru. Biyyoota biroo wajjin innis dubbiin kun akka jiru kaasanii jiru. Akka fakkeenyaatti Keeniyaa waliin kanaan dura jalqabuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Dabalataatiin hojii gaggeessa olaanaa enterpiraayizii tajaajila loojistikii fi geejjiba doonii Itoophiyaa Dr. Barisoo Ameloo waliigalteen ammarra gahame kun karaa dippiloomaasii fi naga qabeessadha jedhanii jiru. Fedha biyya kamiyyuu kan hin miine yookaan kan hin tuqnedha jedhanii ibsanii jiru. Waliigalteen kun Itoophiyaan daldala idil addunyaa keessatti cimnaan akka hirmaattu ishee taasisaa. Daldalaan garasittis immoo walabummaa biyyaa kabachiisuuf kan oolu taas jedhanii jiru. Akkuma kaleessa kaasne naannoon galaana diimaa kun xiyyeeffannoo biyyoota gurguddoo idil addunyaa argataa dhufeera waanta ta'eef. Dhuga. Aga ammaa immoo Somaalilaandiin namni yookiin biyyi beekumsi kenneef hin jiru. Hawaasni idil addunyaa kan irraa waan jedhu qaba. Odeeffannoo haaraan argee miseensi paarlaamaa UK Sir Gavin Williamson jedhan fuula Tiwiitarii isaanii irratti Itoophiyaan biyya jalqabaa Afrikaa keessaatii Somaalilaand biyya ta'uu isheef beekamtii taate ta'uutti baay'ee gammadeera jedhanii jiru. Nama jalqabaati jechuun ni danda'ama. Haga ammaa kan hin arge. UKnis akkuma kana faana Itoophiyaa kana hordoftee Somaalilaandiif beekamtii kennuu qabdi jechuun Riishi Sunaakii fi akkasumas immoo ministeera dhimma alaa UK David Camerooniif dhaamanii jiru jechuudha. Oowwaa jirti jechuu dubbiin. Dubbiin ho'aa jira jechuudha. Odeeffannoon hagammaatti ba'an kana fakkaatu. Galatoom Zalaalee. Galatoom Masile. Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolan waliigalteen Itoophiyaa fi Soomaaliyaan waliif mallatteessaniin hedduu gammadu ibsa. Torbaan 3 dura Soomaaliyaan kan turan akka himan Abbaan Gadaa yeroo sun pireezidantii biyyattii waliin dhimma galaanaa nageenya uummata biyyoota lamaanii fi kaan irraa mari'achuu BBC'tti hime. Tolee, gammachuun keessan maal fakkaata? Gabaabsitanii Baagada? Galaana kana balbala isaa argatuu fi mootonni hedduu Itoophiyaanonni hedduu keessattuu yeroo dargii Qayi Bahaarii dabalatee Asabii Mutsuwaa dabalatee Itoophiyaanonni hedduu balbala kana gadi lakkifni jedhee irratti wareegamee jira. Balbala kana gadi lakkifni jedhee kaleessa gaafa Somaalilaandiin Somaalee Moqaadishoo irraan fodhorqin gootonni Oromoo qabeenyi Oromoo qabeenyi Itoophiyaa wanti hedduu hulaa kanaaf wareegama dabarsee jira. Asabii fi Mutsuwaa irratti illee wareegamni hedduu qabeenyi Itoophiyaa qabeenyi Oromoo hedduu manca'ee jira hulaa kana qabachuuf. Har'a immoo humna oduun ta'inii lolaan waraana oduun ta'in akkanatti dippiloomaasiidhaan mootonni lamaan wal ta'anii hoggattoo banan gammachuu kan hin jennetti natti dhaga'ama. Uummata Oromootittis uummata Itoophiyaatittis dhaga'ama. Ollaa fi dugdaan lafaa ka'anii ollaa fi bilbitti gadi baanjaa Oromoo kanumaan wal qabsiisee warra Somaalilaandii torbee 3 darbe dura achan ture Somaalilaandiin ture haala hawaasa Oromootii fi hawaasa Somaalee Gadadir akkasumas hawaasa Somaalilaandii wajjin nageenya irratti mari'ataa kan turre eega nageenya irratti mari'anneen booda turtii torbee tokkootiin booda jilli tokko gara Oromiyaa gara Itoophiyaa imalee jira. Jila isa wajjiniin turtii baay'ee boonee jira. Waan Itoophiyaan irra jirtu waan Oromoon irra jirtu mara irratti marii boonee jira. Nageenya keessattuu daangaa Oromiyaati irratti Somaalilaandii kanaan malee wal daangeessa daangaan Oromiyaa achirratti nagaa buusuuf jila kana wajjin marii guddaa goonee mootummaa Somaalilaandii wajjin taanee mootummaa Itoophiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin taanee nagaa buusuuf waan jajjabduu murtoo jajjabduu saba kana lamaa walitti fidu saba kana lamaa walitti amaadeessu siyaasaaf diinagdeen kanarra geenye waadhannee har'a jilli kuni umuratee keessattuu walitti dhufeenya Itoophiyaa fi walitti dhufeenya Somaalilaandii ka guyyaa kalee muummichi ministeeraa Itoophiyaatii fi pireezidaantiin Somaalilaandii hulaa galaanaa
Itoophiyaa wajjin uumuuf akkasumas hariiroo adda addaa Itoophiyaa wajjin uumuuf godhe dabalatee haala gammachuudhaan har'a xumurannee jirra. Mee dura gaafa gara Somaaliilaand deemtanii qaama mootummaa keessaa eenyuun argattan? Pireezidaantii Somaaliilaand argattanii jirtu keessummaadhaa gara biyyaa dhufan? Kan nu simatee ministeera hawaasummaa ture, ministeera daa'immanii fi dargaggoota ture, ministeera nageenyaa ture. Guyyaa turtii achi gooneen booda immoo pireezidaantii Somaaliilaandii qaamumaan imbaasii keenya kan Itoophiyaa kan Somaaliilaandii jiru taanee wal agarree jira. Gaafa sana waa'ee galaanaa kana waa'ee hulaa galaanaa kana waan taasoftan jiraa? Biyyi Itoophiyaa tuni hulaa galaanaa 2-3 dhabdee jirti. Waa'ee zaayilaa kana Itoophiyaanonni yookaan immoo Oromoonni karaa kanaan akka balbala argatan nageenya waaraa akka waliin qabaatan pireezidaantiin Somaaliilaandii sirriitti lafa nuu kaa'ee jira. Marii keessan irratti waa'ee buufataa kana kaastanii yeroo sana dubbatanii ture jechuudha? Kaafnee jirra sirriitti irratti dubbannee jirra. Pireezidaantiin illee haala gaariin nu simatee nageenya hawwii inni qabu misooma hawwii inni qabullee miira gaariidhaan nu ibsaa ture. Kana imbaasiin keenya ragaa ba'uu hin danda'a. Wadagii kanallee akka fuula dura akka qaama inni ilaallatu wajjin dubbatan sirriitti nu ibsee jira. Kanaa wanti kun beektaa hoggaa 4 tura jilli kun kan asitti eegale. Waajjirri pireezidaantii keenyallee qaama kana ni beeka. Keessattuu gadadir warra gadatti bul warra gadaa leellisu warra kalee abbaa 2-3 achi ture warra ani Oromoodha jedhutu achi keessa jira. Waggaa 4 dura warra kana giddugala aadaa Oromootitti dhalattoota Somaaliilaandii turan kan daangarra turaniif waajjiralleen kenneefii jira. Waajjirri pireezidaantii aadaa fi turizimii yeroo saniitillee waajjira kenneefi waajjira amma giddugala aadaa Oromoo keessaa qaban. Dhaggeeffattoota